Uummanni kun Maarkos wanna hubachuu qabdu dantaa dhuunfaa isaanii qofaaf. Isaanii wal dhabee qofaaf. Namni kun akkati jettee xiinsammuun isaa bar an fuula sana utuu miliyoona osoo hin taane biliyoona meeqa naa kenniti an fuulli kiyya narraa jijjiirame waan handeeffachuu hin dandeenye tokko natti dhaga'ama. Har'a dhugaa jarri baasanu wanna hubachuu qabdu Maarkos. Birriin kun miliyoona 10 ta'u fakkeenyaaf gaafa kan gaafatame. Gaafa birriin miliyoona 10 ga'u maaliin nutti himne yoo laphee nuu baatu ta'e birriin isaa geeraa imbuusinaa jedhanii tokko si galee warra sirraa ulfa baasee ulfa dhiite baaseedhan gaafa inni wanti kun balaan kun ka'u warra akkana goonaan akkana goote jedhanii maaliin nutti himne laama amma reefuu dhageenya masan duraan hin beeknu nama akka jedhe qiimii keessa baataa jirtu siin jedhe warra sababa kana walitti bu'anii jedhanii maaliin nutti himne gaafa san isa sadaffaa hin salaatuu jedhan hin salaatuu jechuun hin salaatuu jedhanii amma nutti himan eega shaadaa qabate akka inni salaataan jiru wajjin jiru hin beeku gaafa inni salaatuu dhiisu amma kunuuti bar lubbuu isaa fa'i asitti bar dogoggora guddaan jiru tokkuma dhaggeeffatu namni tokko gaafa nama gargaartu dhimma lubbuu isaatiif lubbuu isaaf sagadee dhiisee rabbitutti gaafata miti nama waan ta'eef gargaaruu qabdi namni kun yoo du'e fakkeenyaaf leessa haa ajjeefamuyyuu haa xinnaatu isa guddatus haa sagadus bor sagaduu danda'a iftaan sagaduu danda'a iddaasin maara gaafa qalbii jijjiirte garuu utuu inni lubbuun jiru gargaarte nama kana barsiiftamu baay'ee wayi namoota baay'eetu waan karaa dubbataa jiru amma obboleessaa fakkeenyaaf gara amantaa biraatti deebi'ee jiru agartee burjaajiin hawaasa keessatti uumame abbaan barbaade gara barbaade adeemu irraa haasa'ina amantii abbaan barbaade jijjiiratu irraa haasa'uun sirrii miti akkuma amantii musliimaa uummata miiliyoona hedduu qabu amantii kiristaanaa miiliyoona hedduu qabu wannumaan amantaa kun gowwummaa booddeetti nama deebisa so dogoggorri guddaa nama burjaajii hawaasa keessatti uumee ijoolleen kunillee isaanillee ulfina dhaban waan kanatti warra makooree jettan kuni dhugaan siin jedhan hawaasa musliimaa yookaan immoo hawaasa nama gurguddaaf akkasumallee abboota amantaa karaa qeesis karaa sheekisa ta'u fakkeenya gadhee ta'aniiru jaallatu jibbitu boruma iftaaniif jechuudha. Wanni akkasii akka hin uumamneef waan kana irraa isaanii saaxilanii boruma iftaanii waan akkasii kun akka hin deebine gochuun ba'ees nama tokko gaafa gargaaran ayidoon kee amantii isaa sagadee guyyaatti qochaa jira miti foon isaa sana isa gogaa isaa isa dhukkubaa jiru sana fayyisuuf malee maaltu dhimma amantii isaatiin agalche. Waan namni hubachuu qabu tokko badriin baate deebii hoodii qabaate dabareesii kennina ilaa Maarkos. Wanni namni kunni lamaa kun hubachuu qabu tokko oonna ilmoo namaa taate yaadda ta'e anu shawwadameen ture abdiitti duulaan ture nu saame jedhe anu akka kootti shawwadameen ture an abdiinaa dubbadhu hin jenne waa'ee rakkina isaa dawwaleen gaafadhe amma tokko hubachuuf yaaleen ture dhimma warra komishiina fudhatan kana bilbileeraaf haasofsiiseeraaf eegan dubbii walitti funaannadhe booda wayinnatti dhaga'ame bareedina galchaa jiru immoo diisarri carraasaaf kan kenna dubbadhe kee qabxiilee sin kaasuu qabdanu Rashiidaaf galchaa qabxiilee sin kaasuu qabdani tokko isin itti ilaal wanni isin hubachuu qabdan tokko dhugaarra dhaabbatu ta'e salaatu akka amantaa islaamaatti salaatu nuun jedhanii nutti manne har'a kaleessa immoo sheeka guddaadha fakkeenya nuu ta'a dura bu'aa keenyaa nuun jedhan in salaatu akkamitti nuun jedhan kaleessa har'a immoo akkamitti dhufanii in salaatu maallaqa keessan naman salaanne kennitanii nuun jedhan ilaala as keessatti siyaasa jira hubachuu danda'u qabdaa jechuudha walla bejira gidduu jiru kaleessa akkas ture har'a akkas ture maalii kaleessa akka inni hin salaanne nutti himne gaafa maallaqa funaanan fakkeenyaaf makkatti maallaqatu funaanamee fi bar kan funaaneef uummata musliimaati bar baga funaane siifa kennamuu reechitti jiddatti maallaqa funaaname bar itti tollaan jaallatee kenne namni bar siifa funaanamuu ree komishinni sii kaffalluure komishina sii kaffalluure yoo ummata kana laphee baattan an gaaffinan qabu yoo ummata kana laphee baattu ta'e hin beektu maallaqa badrii galchaa moriitarii rabbeedhaati asirra jira badrii tokko galchaa akka gaaffiitti wanti hundinuu ummanni kun illee jala dhaabbachuu akka qabdan wannan isin gaafadhu dhugaa irra dhaabbanneeti gaaffinan qabu tokkotu jira gaaffii sadiin gaafa tokkoffaa gaafa maallaqni abdii raggaasaa funaanamee miliyoona 10 ga'u hin beekan abdiin bilisummaa suni ayidara abdii bilisummaa badrii miyuutu godhu ayidara bilisummaa gaafa miliyoona 7 ga'u nu beeksisaa ture viidiyoon kaasee jechuudha yoo ummataa laphee baata ta'e maaliif viidiyoo poosti godhee ka'e kaasa abbaan fedhe balaan fedhe yoo dhufe aandi kaasi jennaan akkamitti kaasa birriin sun guuteeraatti hin beeku maaliif kaasan tokkoffaa lammaffaa warra isaa ulfarraa baasee gaafa balaan kun ga'u warra irraan geessee caala sababa kanaa warra irraan balaa geessifte jedhanii maaliin nutti himne har'a maaliin nutti himu kaleessa maaliin nutti himu
harree sabaanii dhufanii nutti moo eega wal dhabanii komishiina irratti. Inni sadaffaa waa'een salaatuu isaa kana jechuudha. Akka inni hin salaanne beeku mitiire. Hin salaatu rabbumaa jecha gargaaraa akkuma nama tokkootti maallaqa keessa raguma dandeessan gargaaraa jedhanii maaliin nutti himu. Eega wal lolanii tokko saba warraa falmuu xabaqaa dhaabbatan. Eega wal lolanii birriitti hirfii funaaname nuun jedhan. Eega wal lolanii makkatti birriin funaaname jedhan. Gaafa makkatti funaanamu garuu kan piroomooshinii hojjete jara jechuudha. Kan beeksisa hojjete sagantaa qabaa irraa nafinaa nuun jedhe jara. Argitee funaananii kaanii nutti deebi'u. Amma maal godhu gaa? Kan jiraa dhabaniiru miti. Eega kan jiraa dhabanii uummata kaasuu jechuudha uummatatti kaasu. Nuti gaa akkasin sababa wal dhabdaniif uummataaf laphee baatan osoo hin taane nama kanaan walitti bu'insi jara gidduutti uumameera mitiire. Uummanni abdii kanatti ka'uu qabaadha kaayyoon isaanii. Jala dhaabbachuu qabna jechuudha kana fudhachuu hin qabnu. Maaliifi shira amma kana ga'u utuu ijji keenya argu, utuu qalbiin keenya beeku, utuu gurri keenya dhaga'u jala dhaabbachuu danda'u qaba. Rabbillee nunni anallee na shawwadee turte jedhatti maafiyaan kun. Maafiyaan dhibba digdamaan dhimma dhuunfaati. Komishiinaa jettee lola kaaftu kun harkaa fudhatte gaaffii tokko sii qaba. Gaaffii tokko gidduutti. Amma fakkeenyaa fi qarshiin funaanames haa ta'u mucaa kanaaf nama kanaaf akka Oromoottis gargaarsi godhameef sana keessaati. Fakkeenyaaf gaafa odiitii dhiyeessan odiitiin sun sirrii miti. Yeroon siin jedhu I think akka namni kun dubbataa turetti waan dhoffatu wayii qaba ture abdii mucaan abdii jedhamu kun. Ani gaaffii guddaa ani qabu fakkeenyaaf gaafa odiitiin dhiyaatu uummanni kun koreen kun birrii miliyoona 15 bira ga'anii jiru miti. Birrii miliyoona 11 komishinii ba'e moo mucaan kun nyaatee fixe moo mana ittiin bitate moo odiitii sana maa hin dhiyeessine waan akkana akkana. Kana waan sii kaasa. Kana waan sii kaasa. Makiinaa wayii kan bite koreedha. Abdii qofa miti ittiin madhiyatamee makiinaa bitadhu jettee uummata irraa funaannaa jettee koreedha abdiin badiin qabu. Makiinaa wayii bitaniif. Kan kana godhe eenyuun koree. Argitee warruma har'a makiinaa bitate jedhu kanatti makiinaa bite. Argitee akkas jedhattee itti nu shawwadde barra inuma na ajaa'ibe. Ajandaa fiddee komishiina irratti wal dhaban amma wal dhabdeen maallaqa hiruu irratti wal dhaban. Maallaqa hiruu irratti wal dhabanii inni eegasii mucaan kun illee xiqqoo namni adda qaba sii galee gurbaan kun irrifachiise namni miidhamaan bara hundi nama irrifachiisu bara. Mucaan adda qabaa ilaalcha isuma jarri mormitu hin bara namni jala dhaabbataa jiru hedduudha bara. Mee waa isaa warra tokkee asirratti yeroo baay'een wanti gaaffii natti ta'u asiluma ija maal jedhanii dubbataa turanii haadha manaa isaatiin yeroo keessummaa fudhatee mana galu sarraatiin nyaadha jedha. Fakkeenyaaf an tokkummaan fakkeenya mana isaa dhaquu kaala mana isaa dhaqaniiti miti akkan sarraati nyaatee godhate kan inni baran fakkeenyaaf an tokkummaan hiriyaa kooti tokkummaa kana egaa wanni hubatamuu qabu inni guddaan sappoorti godhaa komentii. Lafa jarri duula bantutti warri saaksiin akkasumas wal dhabdee komishinii irratti wal dhabdee dhuftee abdiitti duulaan hin jettu fudhachuu diduu danda'uudha qabna walii galuu qabna kana irratti anuu yaada garaa kootiin jijjiirradhe sababni isaa gaafa duraa waan jiratti hun dhugaarra jirtu waan an se'ee fi abdiin nu saamee deem fudhataa ture garuu gaafa deemee ilaalu miira jibbiinfama cabsuu galchuu sii galee tokkee qajeelfama. La amma nuti asirratti wanti nu gochuu qabnu sichina dhaabbatee jechuudha. Gargaarri wanti nu asirratti gochuu qabnu asliini ragaa itti geeffame irra dhaabbateeti kan inni dubbate. Siigalee ragaa itti geeffameef dubbii itti dubbatame irra dhaabbateetiyyi dubbii kana dubbate qabee jechuudha siigalee. Keessa dhugaa uummataati isa qabeera. Lammaffaa immoo yaa'u ka warri dhaqanii achirra taa'anii taasaa turan hin beektaa warra maqaan Asliin jalqabee ka'ee irraa deebitana osoo yaada eegara geenye irratti yaada durullee sagaleen koo jira. Addisu itti aansa. Yaada abdiin haa dubbatu eegasii taaneeti waan jiru anillee achirratti dubbadha. Jazakumullah khairan faadhaa galatooma. Dhimma tanallee addatti nuu qabadhaa jettanii addatti qabannee asii deemne. Laakiin hedduun namaa bootaa nu kennee fi araara nuti hawaasa gidduutti kenne san afaaniin nu fudhate malee haqiiqaan hin fudhanne. Afaaniin fudhate malee haqiiqaan hin fudhanne akkuma gadi baheen barreeffama wantoota garaa ka darbee jira. Namni martuu anillee eenyu gadi humayne suuyii warri kenna jedhu tokko
أن اللي إنه قد إبلو لي أكنا جلقا بإبلو لي تاني إبلو لي أكنا جلقا بإبلو لي تاني يا دجلو حال سنين درباتوري حقيقة أمو واني حواسني كي يبيكو قبو واني جلس رئيسني متوقع جل أدسون إسلام ما كيسا بهيجني ودو أدسون إسلام ما كيسا همباني واني نمني شكو جرا نجرا أنا كطالبو تبتي وان شكو نكبو يو سقل تمي سقل وان إني شكو قباتي تكتي إني إسلام ما كيسا آبتو ويبيك سقل تمي سقلي شيطاني أجدي بسان إبا تكتي هفته اتندبلو جتشوتو أمة مسلمة رأيكم نم ربي أمان الرا نم شيطاني هركسوسان شيطانو سقل تمي سقل سي هركسي تكتي هفته أناتو اتسيدا بلا إبا سيقوتان نم ربي أمان الرا ملو حقيقة كان جلس الرمي أكسبت بيكمو كباجتشو هاسومني هاسوم قلبي نما جبسي أديم سوي بالليسون إسا شكين كبات نوتي كديم سون ديمون ديني رتلي ونيني هرقسون جو أمانو اللي أفيف كفروا اللي أفيف لكن أمود إما سن إسنينو ديما جرى جنة واعتدبالون أمو نوراني كموان تاتف أما فقبليس كينا أبدي كليس اللي ديني الأفنان أبليس كينا جنة وفي كباني أكسما أمالي ركون الرجيناني على نجنة فرانة haga hunnati wan dandamen qodanamuu fudhatu qabullee fudhanne garuu wanni sun amma galma gahee ka fayyaan isaa intumuran amma yeroo dubbisu kana na dhukkuba jedhaatu abdii kiya yoo si dhukkubelle dhukkubni qaamaa san caalaa kasammuu kanatu simiidha yoo waan feetee taate hawaasa islaamaattu si eegaa jira koottu nu obsi jenne haala isa dhukkubuun dhukkuba ufiisan ufitti gadi qabatee iddoo kana dhufe haqiiqatti kan akkasi beekamuu qaba silanu rakkotu iben qama sala nama qabe sala nama fitachiisa fi male yero amman tana fayya isa dursine yaalle kane hanqisulle balleessulle dogongorulle waan goyi dalagulle akkasitti dubbanna male hala inni qaamaan dhukkubsate qaamni isa waddameen haasawa biro haasawun namni biro isa kumatun silanu ramal ammaaf guutuu jige aguma hafte ol qabanii jedhan guutuu jige aguma hafte ol qaban jedhani wanni akka walii galaatitti gamanattis hanqoo jiru laalleer gamanattis gama abdiitiin illee hanqoo wayii jira gama haydariitiin illee hanqoo jira akkasuma baadarriitiin namoota biroo irra caalaa namoonni hawaasni kee hubatuu qabu hanqoon abdii bira jira jennu caalaa adeemsii fi haasawaa fi darbannan obboleeyyuu kenna haydarii fi abuudarrii fi ebaluu kana moota hafan biraan deemamu sun gonkumaa sirrii miti kan ammoo jala sararree walitti himna haqiiqaa jiru waan taateef maaliif jennaan namni nama yaalatee nama kumata malee iddoo wayiitti nama gahee nama himata malee yoo innuu dogongore obboleessi inni qabunu qaamni abbaan nu namni isa silaa ufitti qabunu tawusa jala sararre balesa kenna haydar abdi bilisummaan ni jaalan dalagaa inni dalageefammoo akka nama tokkootitti anini waan jiru kana haqiiqaa jiru jala sararre ittimnee jirra sirrii miti jenne nuti nama warra shayxaana wal dhiibuu miti jenne jala sararre ittimnee jirra adeemsi kee sirrii miti sin fakkaatu sin madaalu nama kayriin isa himte hamtuun isa himuu sirraa himmalu yoo ta'ellee namni biroo qaamni biroo aluu qaba jennee waan kanatti himnee jira kanaaf amma wanni nuti lafa keen haydar keennas akkasuma boodarri illee hadha booda namni yoo rakkoo qabaate lafarratti hayyuu garagaraa biratti himatuun alatti sooshaal miidiyaa irratti yoo ol bahee kawaa maxxansu taate yoo kawaa horaabu taate sun nama hawaasa keenna